Jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Carcar Vine akkami nagaa fayyaadha. Salaamanni keenya kan jaalalaaf kabaja kan onnee teenyarraa burqe kan onnee tiyya keessaa burqe onnee tiima Carcar keessaa burqe bakkuma jirtanitti jaalalaaf kabajaan teenya tanti isinii qabu isin haadha qabdu isin jenna hordoftoota keenya kabajamuu fi jaalatamu. Egaa akkuma beekamu arraan tana waa malee hin dhufne maaliif dhuftee honaan jettanillee sababni itti dhufne tokko fi tokko qofa. Ega akkuma barame Carcar Vine yeroo dabretti diraamaalee babbareedaa fi mimmiidhagoo barsiisoo ta'an baay'ee qabatee isiniin dhufuun kan yaadatamu ta'a. Waanis hin irraanfatamnes. Haa ta'u garuu jidduudhaan bannee qabbanaa'uun haalli keenya tokko tokko dhabamuun achirraan hordoftoonni keenyaa fi akkasumas namoonni sooshaal miidiyaa kana gubbaa jiran iyyaafannoo hedduu godhuudhaan nu iyyaafachuu turtan. Warroonni nu iyyaafatan, warroonni nu gaafatan, warroonni kaamanta nu gootan hedduu takka galatumaadha maqaa Carcar Vine kabaja guddaan isinii qabu asumaan isiniif ibsaa jechuudha. Egaa akkuma baratanii alla sababni guddaan tokko itti dhufne tokkoffaa isin daawwattoota keenya warra nu laalu warra like nuuf godhu warra comment nuuf godhu isin galateeffachuufi. Lammaffaan irratti immoo namoota Carcar Vine kana duubaan jiran yeroo haanu supporteroota namoota yeroo dabre nu gargaaran asiin galateeffachuufi namni naman galateeffanne immoo rabbillee hin galateeffatu. Kanumaafuu namoota nu gargaaran galateeffachuuf isinis warra nu daawwachuu jirtan galateeffachuuf uummata Oromoo bal'aa galateeffachuufi arraan tana viidiyoo kana akka waraabuuf dirqamne jechuudha. Egaa anis obboleessa keessan callaan akka mataa keetti akka dhuunfaatti tiimaan alaatti hedduu takka isin galateeffachuuf fedha jechuudha. Maaliif sababa isin jajjabeessanii waan fokkotaa daleenus gaarii boru fooyyistanii jettanii mooraalii yookaan xiinsammuu keenya nuuf eegdanii asin nu keessaniif akka nama takkatti galata qabdanii jechuudha. Obboleessi keenya ifaanis kaameramaan jechuudha kaameraa duuba dhaabbatee ati qoftee akka maqaa kee dhooytaa anoo uummata kanan galateeffadhu uummanni kun kabajaan isaanii hin maltu jechuu jira. Ega ifaanis hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa kaameraa sodaadhullee kaameraa waraabuu hin sodaadhu isin jechuu jira. Ega gamanumaanuu galatoomii ifaa isin jennaa uummanni Oromolleen akka ifaa galatoomfattan abdiin qaba anilleen si galatoomfachuun fedha nu waraabdee nu tottolchitee nu bareechitee eddiit nu gootee itti gajjettee akkana viidiyoo nu waraabdee itti cinqamtee waan kana ol baasuuf keetiif galatoomii isin jenna. Namni waliin galatoomfanne immoo sigalee cimina yookaan hojii sarara fuuldura deemu waan xiqqashuu ulfaatuuf jecha. Egaa daawwattoota keenya isin akkami silaa isinirraa baduu keenyaaf akkami fiilingii akkami isin dhaga'amu jira. Nuti immoo fiilingii qaanyii yookaan fiilingii sodaa nu dhaga'ama. Maaliif namoonni hedduun hordofuu turanii yeroo gabaabaa keessatti illee foolooroota baay'ee horannee turre namoonni baay'ee nu hordofuu turanii waan guddaa illee namni nurraa eegu ture. So nutilleen jituudhaan qabbaneessilee dhabamne jechuudha. Namoonni maaliif dhabamtan jettanii nu gaafachuu turtan gama keessaatiin nu barreessaa turtan sababni itti dhabamne sababni tokkumaa fi tokko jechuudha. Jalqaba irratti rakkoo maateriyaalaati rakkoo yookaan meeshaa ittiin fayyadamnu maaliif meeshaa kwaalitii qabu waan kwaalitii qabu hojjechuu feeneeti. Jalqaba irratti waan dalina nuti mataan keenya irraa gammaduu qabna sanitti aansee namoonni nu hordofan daawwattoonni keenya gammaduu qaba. Sadaffaa irratti immoo nuti aartii Oromootiif fakkeenya yookaan waan jabaa takka godhuu qabna dalaguu qabna jechuudha. Maaliif aartii guddisnee jennee kwaalitiin keenya hin eegamne kwaalitiin keenya gabbu'aatee so aartii kana guddisuutti hin jirru fi harkisuu jirra jechuudha. Sababa kanarraa kan keen maateriyaala nuti duraan itti dalaguu turre maateriyaala jechuun waanuma qabnu silkii teenyaan yeroo dabree kaameraa namarraa fudhannee dabree maayikii hin qabnu eerfoonaa silkii faa fayyadamaa sagalee qulqullina hin qabneen akkasii waraabu turre. Amma garuu erga waan kana hunda goonee raawwannee dabarree booda maaliif waan kiliin ta'e tokko waan kwaalitiin isaa bareedaa ta'e tokko daleene yaada ijoorratti nuti gruupiin guutuun wal mari'annee hojii keenya jidduun gaappi goone jechuudha. Maaliif jettanii nuti taalantii jabaa akka qabnu ni amanna. Ijoolleen tiima keenya keessa jirtu yookaan ijoolleen viidiyoo irratti mul'atan ijoollee jajjabduu taalantii hedduu qabantu jira.
So kameramanis fi namni edit nu godhuleen nama professionala am bifa mayyaawatiin yookaan addunyaa wajjin amma wajjin yaa'uu nama danda'uudha jechuudha. So waan kana hunda osoo godhuu dandeenyu maaliif maateriyaala kanaan waan kwaalitiin keenya gabbuusu yookaan waan bareedaa hin taane tokko yookaan xiqqoo waan iftuba harkifatu tokko maaliif daleenya jenneeti gaappi goonee jechuudha. Amma immoo maateriyaala takka takka guuttachaa jirra. Viidiyoolee takka takka illee waraabaa jirra. Waan nuti dhufuun kana booda waan smooth ta'e waan kwaalitiin isaa hedduu bareedaa ta'e qabannee dhufna jenneeti hin bannee ni jirra. Jijjiiduudhaan viidiyoolee takka takka illee isiniif gallakkifna. Kanuma dubbachuufin anis akkatti Carcar Vine ati dubbadhu afaan dheerattaan anjaanii dubbachuu jira. So ijoolleen hundi ni jirti. Asumaan isaanis nagaa isin jechuu barbaadanii isinillee salaamtaa keessan asumaan dabarfadhaadha. Waan akka saniiti gama biraatiin hin bannu isin bira jirra. Kanu abbanni biyya namaa keessatti ammallee jidduudhaan kuni koronaa kunis dhufee jidduudhaan rakkooleen takka takka illee dhufte. Jidduudhaan wanni baay'een takka dhufte akkasitti toora ji'a sadii akkas adda banne. Ji'i sadii waan guddaadha. Rabbi jee inshallah rabbi koronaa kana kanurraa dabarsu taate bifa haaraan bifa addateen bifa Oromoo biratti hin barataminiin dhufnaa nu eeggadhaadha ilkee qaradhaa gurra qaradhaa nu eeggadhaa isinin jenna viidiyoolee babbareedaa hedduu nama barsiisan bashannansiisoo ta'an hedduu nama ajaa'ibisan namas aarsan qabannee dhufnaa hangasitti isinis du'aa nu godhaadhaa gamanumaan rakkoo tijiru ta'anlee nutullee inni furanna jenneeti abdii goonaa. Kama biraatiin immoo namoota osoo hin galatamuufanne hin dabarreetu jira. Namoota hedduu nu gargaaranii sappoortii nu godhanii humna qabanirraa dhaabbatanii sappoortii nu godhan biyya baqaa keessa ta'anii sappoortii nu godhantu jira. Silaa namoonni jajjabaa namoonni hedduun sappoortii nu godhuu qaban ni jiran garuu warroonni as keessa jiran humna qabanirraa waan qabanirraa sappoortii nu godhanii galatoomaa jechuun ni feena. Namoota takka lama hanga nama 3-4 takka 5 takka maqaa isaanii dhooyne asumaan isaan galatoonfachuu feenaa jechuudha. Dhugaa Rabbi yaasuudhaaf wallahi namoota haalaan gargaarantu jira. Rabbi jazaa isaanii haa kafaluufi jalqabarratti diinoo najjoo nu gargaaru ture haalaan akka ajaa'ibatti mooraalii keenya sammilee keenyas eeguu ture. Kaameraa nutti kanuudhaan tiraayipaadii kaameraa irra kaanu nutti kanuudhaan yeroo baay'ee akka viidiyoo waraabannee viidiyoo qulqullina qabu daleenee gallakkisnu sappoortii nu godhu turanii diinoo najjoo hedduu takka asumaan galatoonfachuu feenaa galatoomii ulfaadhu. Gama biraatiin ammoo ililli yookaan haadha Hamzaadhaa nuti kompiitara hin qabnu kompiitara ishii fuudhaatii itti fayyadamaadha isaa barbaadanitti edititti godhadhaadhaa fi garagaraa irra buufannee kompiitara isaan mana fayyadaman jechuudha. Namni kompiitara mana fayyadamu fuudhee namaa kan nu hin jiru. So waan gaarii dalaguu qabdanii waan kana modernize godhuu qabdan jechuudhaan duraan telefoona fayyadamu turre kompiitara isaanii nu kennanii kompiitara ililii isaanii akkasitti fayyadamu turre jechuudha. Ishillee galatoomii ulfaadhu jechuun ni barbaanna. Gama biraatiin ammoo namoonni maateriyaala nu bitantu jira. Anwar deefoo maaliif sagaleen qulqullina qabuun harkaa nama nu hordofurraa fooloora keenya galatoomii jennaani. Anwar deefoo akkasumas Mujaahid Naziirii fi Murraa jechuudha. Maayika guddaa maayika dheeraa ka muuviitti waraabanii fi maayika gaggabaabaa kana jechuudha. Maayika ammatti viidiyootti waraabaa jiru kana akka bitannee sagalee qulqulluudhaan viidiyoo bareedaa daleenee dhufnuuf maayika kana sappoortii nu godhanii nuuf bitanii nu jajjabeessanii hamilee keenyas haalaan warra nu eegerraa dalagaadhaa biyya namaa keessa waan jirtaniif malee osoo silaa haalli isin mijate waan guddaa waan gaarii akka dalaguu dandeessan abdii qabnaa dubattiin deebiinaadha waan biralee barbaadan nuti isin duuba jiran jechuudhaan maateriyaala kana warra nu bitan hedduu takka galatoonfachuu feena galatoomaa ulfaadhaa guddoo Rabbi bakka isiniif haa buusu jennaani. Namoonni birallee ni jiranii namoonni sappoortii nu godhan baay'eedha. Jechi namoonni hamilee keenya nuuf eeganii namoonni mana isaanii viidiyoo itti waraabuuf nu fayyamanii so namoota hedduu jira. Gama biraatiin immoo Abdii kaameraa yookaan akka nuti viidiyoolee
gargaara jechuun viidiyoo ulfaatu kompiitarri fakkeenyaaf kompiitarri PC xixiqqaan kun amma gizee edit gootu wanta stuudiyoo keessa waraabdu fa'a kiliin godheen baasu siimuree waan adda addaatti godhee si galee abdii bira deemnee fayyadamuu turre ammallee abdii bira fayyadamuu jirra abdillee gamanumaan galatoomii ulfaadhu isin jechuu barbaanna gama biraatiin immoo obboleessa keenya saahiba keenyaa fi hordofaa keenya jabaa cimaa fixabaas muusee Itoophiyaa jira hedduu nama follow nu godhuu nama nu hordofu akkasumas nama hojii kana hojiinis eegallee nu bira akka tasaa ta'e adda fagaanne jechuudha. Fixaanis iskiriptii garaagaraa barreessuudhaan wantoota gaggaarii waan wayitaa waan oowwaa barreessee nu erguudhaan nama nu gargaaru jiru. Fixaallee gamanumaan galatoomii qalamna kan kee hin qorin jennaanii beekumsa raansiifaa dabalu saahiba kee qaalii isallee galatoomfachuu barbaanna walumaa galatti namoota nu gargaaran namoota hanga kanaa. Just nuti sammaantana materiaala wallee qindeeffannee hamilee fi waan guddaa namni nurraa eegu kana bifa sirriitiin daleenee isin gammachiisuudhaaf dhufaa jirra. Galatoomaadha isinis daawwattoonni keenyas hamilee nu kan nu keessaniif galatoomaadha. Maamiloonni keenyallee namoonni follow nu godhanillee nutillee badhaasuudhaaf qophiirra jirra. Siigalee namoota tokkoteen ta'an sirriitti nu hordofan nu birallee jiraachuu baatan biyya adda addaa jiran nama takka irraa hanga sadii badhaasuu qopheessinee badhaasuu deemna sagantaa itti aanu badhaasa isaanii qabanneetti dhufna. So kanaafuu isinis warri nu hordoftan sirriitti nu hordofaa badhaasa qabdanii isin badhaasnaa isinis nu badhaastan isin badhaasnaa jechuudha. So waanuma kana dabarfachuu barbaanneeti galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa nu jiraadhaa isin jaalanna. Dubai. Asaborrari jiranko asaborrari